وايد دلقون وجات نتيجة سيزاير خيبوتو سأنا أنا زنبيدا اللي بوتو تكتكام بيها دوبري ما دليتو أنا قصير كهرام تاني بيتا تمال بيتا كسنمني بيكو سيري لما دلقا يودي رتوقعه طلاق أمتي مينو ما هو برمساته أسرة برمساته ونبي كان إنسان يكتا سدي أفر هيرو ماتي سدي أفر يمتي أنك هيرو ماتي إرجع جيبودا زلمي أبو بكري تكتشتي نيرمي أبو بكري لما أتتوكو يوتوكو جري كابي أما اللي أنا سدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف جمتوا في دعوة توركي شو جرجرتوا كم جرتنا يعني كيس نجرب جريني عافية يعني بعد ما الفقات سنين جتا وركين شون حرس سنين افتي جرتيجا عربي كيسري صدق نبي تاني ميري درانون بوم بينو تدوا ساكا في دني نعرف ساي سنين جدا والله دوي دبل غرابل اي سنين كوا سنين جدا كنافو كيف جمتوا في دعوة توركي حرهو وركين شو مال كواتي دفتنا جتو كيسني دولو هر وركين شو ونسين كواتي دفتكا akkuma isin beektan jechuu kalee fi dheengadda viidiyoo nu dalaynee gadhiisnee argitanii jirtan isiniin jechuu barbaadeeti akkasuma kun har'alee Yusuf dhufeetiin mana warra ollaa kiyyaa jira nuti fiiyyoo san ofirraa qaban qabnu haflaa wayii ollaa kiyyaa kana jira waa haflaa san keessa jirra akkasuma akkuma dheengadda mucaan fuudhee isatti na fide jechuudha innillee na shakkuun jechuudha waan abbaan mana kiyyaa zuru itti fakkaatte mana isiisan nageessamee ni ilaalaa waan isin keessa jirtu akkasiin itti jirtu ta'uu danda'a Allahu alami tana qabriiti jaafi itti murteessee dhugaadhaa dhibbatti jechuun danda'u yaada garaa isaa hin beeku waan ta'eef jechuudha ammaaf ammoo dhufeetiin warra ollaa kiyyaa jira Yusuftu siyaa manaan jedhanii anaa fi micoon teenatunis achii bakka haflaa san yaanee dhufne jechuudha kanaaf ammoo amma haga dhuma sagantaa kiyyaatti na wajjin turan affeerraa kiyya isiniin jedha share like subscribe godhu nu irraafatina isiniin jedha hagaduma sagantaa kennan nu wajjin tura affeerraa kiyya asuma assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirtu hordoftoota daawwattoota warqii shaw kasuma misa kasette banatti maqallee ni jijjiiratte mutan saadaan beeka duraan yeroo biyya warqeen maqaan maatii yaatee bireende gattee kanaafuu amma kanin anas dhufee fi basi wallahi hasan haasofnu na keessa badiyani waan kana haasaa fi waan kana dhiisallee hin beeku jaartiiti eta duraaniti walumaa galatti subscribe share like comment illee akkasumatti warri na arrabsanii jettee reef dubbatte sun guutuun isaanii dhugaa jiru malee wanni isaan dubbatan wanni isaan soba lafaa kaanii sirriitti haasaan hin jiru. Ati amma daawwattoota kiyyaa ragaa bayisiin hin jenneen isaanii ragaa bayisiin hin jenne isaan fedhanna danda'anii na tumanii fedhanna arrabsanii hurriyaa guutuu qabdan daawwattoota kiyyeessi waan hunda waan keessan beeyneef jecha akka feetannaan jechuun ni dandeessanii an dhalaa baalageetillee miti dhalaa dhiiraa koytullee miti namni si wajjina beeytan Abubakarii tokkichallee akkatti walitti dhufne ni beeytanii dhiirti sababa mallaqaatiin namatti dhuftee nama wajjin bircan baatu jedheeti anillee ofirraa irraa gabaabbadhee gara kan jaarsa namaatii micoo sana akka isin itti boottu jeteessanii nagartanii sababbii sanirraa kan ka'e jechuudha. Kana walitti dhufnee jira sadi qofa hojjiteenne inni na biraa baafatee kana dhibe hin beekani kana maalitti maa ooltaa miti nikaaha isaa akkam gooteeti na waliin deebi'uu murteessita tamma anammoo yoom si deebi'a yoom si hin jedhu Yusuf hin jennedha si deebi'a si hin jenne tamam si deebi'a si hin jenne kanaaf ammoo ati waan duratti garaan si baasuuf hin qabu kanaaf ammoo ani amma mistirii isaa kanaatillee dhagayaa jiraan akka ilmoo namaa akka namni nama barbaadu jechuudha. Namni kun eega biyyarraa bahe nama takka haadha abbaa isaatillee dawwalee hin beekne nama warri illee quban qabne nama ardaan isaatillee quban qabne obboleeyyan kee qaqqaal gaggaarii jechuudha. Sababbiin ani deemee isa barbaadee kun haadha isaa sanuuta tekkaa osoo isaa boottuu agarraa geette jechuudha. Akka wayita san argee isa biraa inni viidiyoo walii waraabee biraa gabba'ee dawwalee fi ummaa isaa jechuudha. Itti himee kunoo lubbuun ni jira fayyaa qabaa nagaya qabaa jedheen. Asuma keessa deemee dhalaa namaa laakka'uu malee namni firoo fi eegi biyyaa bahe yaadachuun dirqama ta'uu qaba moo ta'uu qabu daawwattoota keenya. Namni garii waan akkasii yaaduu yoo dhiisneeti. Dhalaan allakkaa yoo jirtuti. Bari Yusufii amma naa himaa jirani awway beekaare awway si argee dhengatti si argee miree. Amma namni jechuun waliin gachiifte caalaa beekan. Ana beeka. Ana mala kennin beeka jedhee. Ani beeka dhalaati lakkoo. Si jana jedhe. Nan jana jennee garuu anu ofitti sin dhiisu waan ta'eef isiilleen beeka. Tamaam. warra ajjana jantu warra ajjana jantu beekariyan adwa haddatu jana janu beta sifuna yo warra janu beekan tamam akkasiti kuno Yusuf yo namni itti dubbatee ni lola mucaan hanga fayyaa qabu akkuma kalee dheengadda naan jedhisan jechuudha mumkin hanga fayyaa qabu Allahu alamii shakkiin qabaa isiniin jedha fuudhee ilmoo qaba naan jechuu isaa walumaan ka dhageenne
ilmoon inni qabus waan agarre nuti. Tamam. Jaartii inni qabus waan agarre nuti. Manaafuu jaartii ho'iitillee hin qabu mucoota akka qofate jaalate jechuudha. Mucoo jaalate akkanumaan. Mucoon afakkat diddee jennaan dhaqee siiriitti dalagee jedhan. Mucoo siiriitti dalagee mucoo sirii irratti deebitee istiriisaa yoo quba qabaattan quba qabdanii yoo quba hin qabaannellee kaa. Ani gurra isin bubbuusuu barbaadeeti daawwattoota kiyya akka isin aartan akka isin mufattan waan hin barbaanneef jechuudha. Mucayyoon dhukkubsattee siree gubbaa jirti. Daawwattoonni nama gaariin na beekanii maqaan hin barbaadu. Maal anayyuu sidda nama gaariin hin dalagure nama gaarii saayira. Anayyuu sidda laganaan jedhaa jira siiriyaati maal mucayyoo bakka fagoo deema. Astaghfirullah azim Yusuf. Araan siiriin nan qabattu. Adeemsaa fiddi waan akkanaa eega biyyaa baate barate. Maal gootii xawxaw jette akkanaan barbaree. Xawxaw jedhaa miti waan arge waan arge hime tamam. Fedhee deeffadhe fedhee deeffachuu baadhe. Arabannaan sila jaartii teetiin an galchu an sila jaartii teetiin an galchu nan feetu deeffadhu feetu dhiisi tamam. Awwanni dubbataa jiru siiriyaatiin adda laydu nan qabattu an siiriin. Hin qabattu nuti nama diin rabbii qabu siiriin ittiin qabattu abadan. Abadan kana shakkiin godhu. Ayeta takkaan waa isin dalagee waan hundi hatte nuti wayti si zaayira kee guutuu si agarre. Ayeta isin beeytanillee guutuu takka takkaan beekan. Dubaree maa dalayte waan akkasii akka haraam ta'e ni beeyta. Ayata maal beeyta kas namni ayata beeku siirii nama dalaga. Laaffisiin fa'aa awwal marratti hin beeka. Laaffisiin jajjabeessiinoo. Jajjabeessii miti jajjabeessiin qaraa. Ni amma kan irra dalaga siirii waan hin jiru. Akkasii daawwattoota kiyyee nuti warra siiritti amanuu miti siiritti namannu inshaallah izni rabbiitiin siiriin nuti illee hin taatu. Bismillah ta'ala waliin jenna ka daawwattoota kiyya kanaaf kun Yusuf wanni dhaadatu namillee siiriidha. Mucoota dhallee sittiin dalagaa. Siirii sodaadhu fi dadhabama. Mucoo siirii sodaattu nama yoo quraanni juusi soddoma qoma isii keessa jiru jechuudha siiriin sodaattu. Rabbii tokkicha yoo ta'e malee nuti waan sodaannu hin qabnu kanaan nu dhasfararra inni rabbi si haa qajeelchu. Ittiin jenne Yusuf kenna. Maal hin dabeen? Kanaaf qajeelli siirii dalagu nama jalla. Mucatti hambaa siiriitti dalagdee akkasuma. Sabaa isinirraa fagaadhaa isinirraan fagaadhaa. Ilma namaa miidhini mucatti hambaa samiitu nu dhagaama nu dhalaadha akka nama tokkooti kan wallahi intala Oromoo takka mucoo. Waa'ee isii yaaduunis waa'ee sammuu keetii yaadu. Waa'ee sammuu kiyyaa tolchee bareechee yaadaa jira namni himaan jiru waan hin taane illee dalagaa jiru waan hin taane keessa illee galaan jiru. Waa'ee kiyyaa sirrii beekaa. Kanaafuu mucoo ammoo itti ijaan babbaasinii ittiin dhadhaadatini haraama. Kanaaf siin jedhe Yusuf kennaa warra keetillee dawwalii yaadateetillee dubbisii rabbisi dhiisuu ahlii ta'e guutuu dubbisii ani Keriif si dhufe malee sharriif sitti hin dhufne akka ati immoo sharrii gootee viidiyoo irratti haasofti sun dhugaa hin fakkaattu kana adeemsa keessa walii dhufnaa yoo naa ta'ee abbaa mana kiyyaati jaarsa kiyya ganamaati yoo jedhe fedhuu sitti deebi'a gaafati qulqullooytee siiriirraa qulqullooytee islaama taatee ibaadaa rabbii godhatte haala wasaalan mataa kiyya irratti si deddeeman. Tamam kanaaf ammoo har'a ammoo osoo ati ofiifuu waan biraa gabayaa biraa keessa jirtu nama waasii godhee akkana taatee atu wallaaf aalami shakkii qabdaa si badatuu barbaachisaa akkuma naan jetti san ani waan zakkaruu naan jettee biree dhangatuyyu ani waan zakkaruu na dhukkubaa jettee mire amma ammoo akka ati zakkartu mana yaalaa si geessee namni narra sitti aanu jiru si yaalee achi boodaan yoo rabbiin si fayyisee waan ati dalaydu waan xixiqqoo waan fafakkattuu rabbi jibbe bakka balfaa tana keessaa rabbi si hambisee jechuudha fedhu si deebi'aa fedhuun hin dhiisaa. Mush daruuriidhaa siin jedha kanaaf ammoo wanni ati natti deebitillee jettee of duratti booyaa ooltu hin jirtu siin jedha qaaliif gaarii nama akkasii. Tadeebi'uudhaan an dhibne nama tadeebi'uudhaan an dhibne. Aniifatiin kun dhugaadha. Duraan akkasii. Mee shari'a matamtu erga heerumtee atillee erga fuuteen booda ammas sadaqa irratti walitti deebi'aa. Waan isaa walitti situn. Waan si jedhan arin sitti naarinidha. Shari'aan yoo barbaadani. Tamam. Maanaa fi matni wajjin bakka shari'aan si jettullee addaan baasee si himuu danda'a jechuudha. Kanaaf immoo bakkee hadiisitti qaraanu waan hin jirreef jecha sansuuta keessaan anis si barreessee si hima. Shari'aan Islaamaa dubartiin takka yoo dhiira tokko irraa xalaaqamte. Mee namaafu barumsaa ta'u asirratti. Barumsaa haa ta'u ni beekan isaan akka. Sadii afur heerumaati. Sadii afurii miti akka. Heerumaati ergasii booda. Ammas jaarsa walaatti deebi'a. Sadii afurii heerumne Abubakar kasiin itti heerumte sadii afurii natti lakkoitu. Abubakarii tokko jetti heerume. Abubakarii lama. Ati tokko iyyuu tokko jedhi qabi. Ammallee anaan sadii. Akkam. Dirbiya sadan baraka. Ma bakka nama meeqaa buutaatiin? Jeeqomsa fi dhiise. Ani ka duraanii biyyattii tokko. Kaasii Abubakar lama. Amma anaan sadii. Abubakar sababa isiin itti heerumteef rakkina itti geesse san hin beekesitti illee himee jira akka qura'aanaa irra deddeebi'ee kana. Ati ammoo waan shari'aa na gaafatte moo waa'ee lakkoofsa keetii akka sammuun teessi yaadde na gaafataadha. Aboo dhiiratuyyuu sadii afur fuudha malee dhiirri sunu akkaataa itti fuudha. Ati Islaamaami?
إسلامي إسلامي أهلا وسهلا أي قرو قناس إسلام سيسو سيبر باتشاسي مالي فو نمني سيري دلقو إسلام ما نقبو تكجي كوي أما لما دبرتين تك إرقا هيرم تجي شريان إسلاما يون جارستكو والأبدي الدبات إلا هنگا نما براتي هيرم تتي جارسي سيسون حلال تأفي تديبون دن ديتو جا إتي هيرم تي كبراتي تيرم تي سنين راباتي سنين رابانتي أبو بكر بالقدا بالبلا بدي إنافر زجت هذه سنين راباتي لكن سيبني معك سنين راباتي إرجع سنين راباتي بودا تمام اتدابتي جارسي كأولا سن حلال النكاح هدتي اتدابتي حلال جارسي حدثي والبرتاني أمالي حدثي ما والبرتان درا والبرخني وانا حدثي جرم ويا سجرامتي كناف كبجمتو تعرفي دعوتك يا هنگا دوما سجنتا خيانا وجين تروك السني بايسي سنجالة دا الفادا غلطو ما خبجة بايسي سبسكرايب لايك وجلغتنا وركن شام غنا وان بومبي دوسو كفا ولا وان فرطاتي وان غوزو كبومبي دوسو لا كيسين غمتشيسو كيسين كولفيسيسو كانا سني فيدير فوتا غنا عادا أدى وانا ددا سني فيدير فوتا هنگا دوما سجنتا خيانا وجين تروك السني غلطو ما الفادا خبجة بايسي